kabajamtoota daawwattoota keenyaa eegaa yaa'u bakki nuti amma jirru uummata akka qalleeyyiidha. Akka qalleeyyiidhaan uummata jiraatu miidhaa isaan irratti gaggeessee fi haala isaan irratti of eeggannoo godhaa jiraniin waan kana isin biraan gahaa jirra. Kana miidhaa akkamtu haga ammaa isin irra ga'e dhukkuba kanaa wajjin wal qabate? Hedduun nurra ga'a. Yoo mana gadi hin bahinaa jira. Qoonqoon nu fittu miskiina miti gabbaanee karaarra oollee kiraa taangadhe. Gaafa san dhumne jechuu baanu. Yoo mangistiin gargaarsa nu godhe hanga san keessatti yoo taate malee nuti du'uma sanii irra nu jiraa'u yoo mana oolu. Mana taa'aa yoo hajaan taate du'uma sanii irra nu jiraa'u. Achilalutti waan magaalaa wanti hundinuu gaaraftee rakkoon irra haa jirtu. Haala nuti magaalaan jiraachaa jirra. Yoo magaalaadharra magaalaan ijoolleen xiyyaa akkana abbaa bulaa jiru. Qarshii sadii faadhaan harkadhee asii galaa ni barbaadu. Qarshii sadii qofa. Wanta kaanii nagaree ijoolleen barattuu taa'anii as dhuftee waan irraan fudhannee jirtu akkanaa kun ta'ee sarma gadi qaraatu dagamasi qaraatu inni akkasii qaba. Rakkoo guddoon nurra ga'ee jira. Takkana bucha biraa naa balboonu. Yoo itti fufee maaltu ta'a jettanii yaaddu? Dhugumaan nutti fufaa, duumaan nutti fufaa. Waa takkallee boorrii fidateetuma shakkaa bakka isee itti nu gangachuu. Tafsitti nama hundi isaanii mayitaa taphaate. Fataarii allee ilaala andaanni tokko. Andaanni gamoo dhumaa. Muka gaftoo bada kana nuti miidhagina. Karena jadi orang kami mana, ngantar tahu wajibnya, misalnya orang mana tak, karena mana punya orang, nah orang Zari ada mana, Akan dikontak kan yang dimulai, di mana bulu di belakang malah, atau kanan kanan. Wanni hawaasa kana dabarsitu ni jira waa'ee dhukkuba kanaati wal qabate. Dabarsu waan dabarsu. Dhaamsi ati dhaamsi. Dhaamsiin dhaamu biyya keenya keessan keenya rabbi nutti hin fidini haali qabaatin jira. Rabbi qaba rabbi fide rabbi nu waa deebisu. Rabbi nu waa deebisu. Rabbi fide rabbi waan fide nama raa deebisu. Yoo kadhatanii dhugaan isa kadhatan nama raa deebisu rabbi. Rabbi fide rabbi nu waa deebisu. Aboon dhukkuba baanan kana biyyarraa rabbi haa deebisu mootummaan yoo mootummaa ta'e akkanutti cufannaan goone mana ta'a akkan jenne haa dhufee rakkoo tana nu baasuu haa. Rakkoo nu baasuu immoo rabbiin biyyarraa haa deebisu bakka jiru sanuu biyyarraa haa deebisu asin geessu numaa achi roobee caama mana garaa guujan.